Ashamaar kafuun akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya TV waliif irraa oduulee sa'aatii kanaaf qindeeffanne isin biraan geenya. Dursa hangafoota oduu. Mootummaan naannoo Oromiyaa dhimma rakkoo nageenyaa diigaa manneen amantaa seeraan ala ijaaramaniiru jedhamanii irratti ibsa baase. Ergamaan addaa Ameerikaa Maayik Haamar har'arraa eegalee Itoophiyaa fi Jibuutii ni daawwatu. Naamibiyaatti miseensonni maatii 13 ta'an sababii nyaata summaa'e nyaataniin guyyoota 3 keessatti lubbuu isaanii dhaban. Daawwattoota keenya kunniin hangafoota oduu turanii itti aansuun gara bal'ina oduutti isin ceesisaa. Oduu kan isinitti himtu an Asaanti Mahammad. Mootummaan naannoo Oromiyaa dhimma rakkoo nageenyaa diigaa manneen amantaa seeraan ala ijaaramaniiru jedhamanii irratti naannichatti gaggeeffamaa jiru ilaalchisee ibsa har'a baaseen hojiilee nageenyaa fi tasgabbii mirkaneessuuf hojjetaman irratti dhaabbilee amantaa waliin qindoomina gaariin hojjechaa jiraachuu beeksise. Hoogganaan Biiroo Kominikeeshinii Oromiyaa Obbo Haayiluu Addunyaa ibsa miidiyaaleef kennaniin ijaarsa seeraan alaa diiguu gaggeeffamaa jiru masgiida qofa irratti kan xiyyeeffatee fi magaalaa Shaggar qofa keessatti hojiirra oolaa kan jiru osoo hin taane magaalota naannichaa 600 ol ta'an keessatti karaa heeraa fi seera bu'uureffateen gaggeeffamaa akka jiru himaniiru. Adeemsi isaas bifa wal fakkaataa iftoomina qabuu fi hojmaata seera hordofeen kan raawwatamudhas jedhaniiru. Mootummaan rakkoowwan dhaabbilee amantaa keessatti uumaman karaa nagaa fi qajeelfama amantaa eegeen akka furaman kan tumsu ta'uu ibsuun dhaabbileen amantaa bakka itti waaqeffatan akka qabaataniif lafa karaa seeraa kennuun qabatamaan mirkaneessaa jiras jedhaniiru. Mootummaan naannichaa hojiilee nageenyaa fi tasgabbii mirkaneessuuf hojjetaman irratti dhaabbilee amantaa waliin qindoomina gaariin hojjechaa akka jiru kan kaasan Obbo Haayiluun hordoftoonni amantaa Islaamaas shira finxaaleeyyii amantaa dahoo taasifachuun akka waan mootummaan addatti masgiida irratti xiyyeeffateetti olalan dura dhaabbachuu akka qaban gaafateera. Adeemsa raawwii keessattis rakkoon yoo jiraate mariin furuun kan hojjetamu ta'us ibsaniiru. Masgiidota magaalaa Shaggar keessatti seeraan ala jedhamuun diigamaa jiran ilaalchisee hawaasni musliimaa magaalaa Finfinnee jiraatu jimaata salaata masgiida Anawaaritti gaggeeffameen booda mormii dhageessisee ture. Hiriira mormii gaggeeffameenis diigumsi masgiida magaalaa Shaggar keessatti raawwatamaa jiru akka dhaabbatu gaafatameera. Manni maree olaanaa dhimmoota Islaamummaa naannoo Oromiyaa dhimma diigamuu masjiida ilaalchisee ibsa caamsaa 23 baaseen mootummaan diigaa masjiidaa hatattamaan dhaabsisee rakkoo jiru mariin furuu irratti akka deebi'u masjiidolee diigamanis ariitiin bakka bu'aa seera qabeessa ta'e akka kennan cimsee gaafachuun ni beekama. Manni maree olaanaa dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa dhimma kana ilaalchisee furmaata akka laatamuuf muummee ministeeraa Dr. Abiyyi Ahmadiif xalayaa erguu isaanii ni yaadatama. Ergamaan addaa Ameerikaa Maayik Haamar har'arraa eegalee Itoophiyaa fi Jibuutii ni daawwatu. Gaanfa Afrikaatti ergamaan addaa mootummaa Ameerikaa Ambaasaadder Maayik Haamar har'arraa kaasanii guyyoota 7f Itoophiyaa fi Jibuutiitti daawwannaa hojii ni taasisu. Ministeerri dhimma alaa Ameerikaa ibsa baaseen ergamaan addaa Ameerikaa kun caamsaa 31 haga waxabajjii 6 bara 2023tti turtii biyyoota lamaanitti taasisaniin dhimmoota biyyootaa fi naannoo gaanfa Afrikaa irratti aanga'oo olaanoo waliin akka mari'atan beeksiseera. Yuunivarsiitiin Finfinnee fi Itiyoo Teleekoom sanada waliigaltee mallatteessan. Yuunivarsiitiin Finfinnee fi Itiyoo Teleekoom dhiyeessii tajaajila qunnamsiistuu fi dijitaalaa tumsa tarsiimawaaf waliigaltee mallatteessan. Waliigalticha pirezidaantii Yuunivarsiitii Finfinnee Piroofeesar Xaasaw Waldahannaa fi hojii raawwachiistuu olaantuu Itiyoo Teleekoom Fireewoot Taammiruutu mallatteesse. Waliigaltichi barattoonni kaffaltiiwwan barnoota garaagaraa gama teelee birriin akka kaffalaniif kan gargaaru ta'us ibsameera. Pirezidaantiin Yuunivarsiitii Finfinnee Piroofeesar Xaasaw Waldahannaan guddinni biyyaa kan mirkanaa'u humna nama barateen ta'us eeraniiru. Hojii raawwachiistuun Itiyoo Teleekoom aadde Fireewoot Taammiruu gama isaaniin Itiyoo Teleekoom sadarkaa biyyaalessaatti karoora dijitaal Itoophiyaa dhugoomsuuf hojjechaa jiraachuu ibsaniiru. Magaalaa Bishooftuutti lammiin Ameerikaa tokko moggaasaan Oromummaa fudhate. Lammiin Ameerikaa Liyoon jedhamu sirna moggaasa Oromoo magaalaa Bishooftuu Araddaa Muudaa Dirree Baakkootti gaggeeffameen Oromoonfamuu Biiroon Aadaa fi Turizimii Oromiyaa beeksise. Akka ibsa biirichaatti sirna moggaasaa kana akkaataa sirna moggaasa Tuulamaatiin kan raawwatan abbaan Muudaa Tuulamaa Abbabaa Haayiluu yoo ta'an sirna tumaa moggaasaa gaggeessuun maqaa Oromoo Malkaa jedhu itti moggaasuun nama lammii Ameerikaa Liyoon jedhamu oromoomsanii ilma guutuu godhan. Amma yoonaatti Liyoon dabalatee lammiileen biyya alaa 4, lammiileen Chaayinaa 2 fi lammii Hindii tokko Araddaa Muudaa Dirree Baakkoo kanatti sirna moggaasaatiin oromoomuun addeeffameera. Naamibiyaatti miseensonni maatii 13 sababii nyaata summaa'een guyyoota 3 keessatti lubbuu isaanii dhaban.
Marqaa summaa'e kana miseensota maatii nyaatan keessaa 4 fayyaan isaanii akkaan miidhamee hospitaala galaniiru. Miidiyaaleen biyyattii akka gabaasanitti miseensota maatii 22 mooraa tokko keessa jiraatantu marqaa summaa'e kana nyaate. Namoonni lubbuun darbe kunniin bulchiinsa Kaavongoo ganda Kaayavoo keessa kan jiraatan turan. Kanneen du'an keessaa baay'een daa'imman yoo ta'an nyaachuun dura beela'anii turanis jedhameera. TV'n biyyattii NBC'n ministeera fayyaa wabeeffachuun namoonni kunneen marqaa daagussaa nyaachuu isaanii himeera. Ministeerri fayyaa biyyattii gara iddoo sanaatti ogeessota kan erge yoo ta'u, ogeessonni kunneen maatiin gadda keessa jiruuf gorsa ni kennu jedhamee eegama. Namoonni nyaata summaa'ee jedhame kana qorannoof gara Afrikaa Kibbaatti ergameera. Egaan daawwattoota keenya TV waliif irraa oduuleen sa'aatii kanaaf qindeeffannee kana gaammaa turanii turtii gaarii.